dabalii jalala. Nageenyi keenya kan kabajaa bakkuma isin jirtanitti kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaaf isiniif haa qaqqabu isiniin jenna. Kun qophii dambalii jaalalaa torbanitti yeroo kana isiniif dhiyaatudha. Qophii dambalii jaalalaa babbareechinee miidhagsinee qabannee dhufnee istuudiyootti argamnee kan jirru ammoo Annimoonaa Naggasaa fi Obsii Fileeti. Eeyyeen har'aa istuudiyootti kan nuti argamnee jirru qophii dambalii jaalalaa qabiyyeewwan garaagaraa qabatan qindeeffanneeti kan nuti istuudiyootti argamnee jirru. Isinis ammoo bakkuma jirtan irraatii OBN dhaggeeffachuudhaan qophii dambalii jaalalaatti akka bohaartan akkasumas ammoo muuxannoo fi mudannoo namarraatii akka barattan isiniin jechoota jaalalaa akkasumas ammoo baacoo itti daballee jirra har'aan Annimoonaa qabiyyee qophii dambalii jaalalaa dhiyeessinu irratti. Eeyyeen isin si'oomtanii akka nu dhaggeeffattan qophii dambalii jaalalaatiin jaalalaa akka dhandhamattan waa hedduus akka irraa barattan isin affeerrachaa yaada qabnaa karaa kan bilbillee yookaanis barreessinee isinitti himnaa yoo jettaniif 022110860 fi 861 irratti nuuf bilbiluu dandeessu isiniin jechaa karaa ergaa gabaabaa 8330 yoo nuuf barreessitanis ergaan keessan kallattumaan nu qaqqabaasiniin jecha kanneen otumaan isiniif bilbiluu yookaan isaan mootumaan ergaa gabaabaatiin isiniif barreessuus ammoo qophii dambalii jaalalaa irratti kallattumaan hirmaachuun barbaadaa warreen jettaniif toora iimeelii keenya irratti hirmaachuu dandeessu akkasumas lakkoofsaanduqa poostaas qabna Annimoona. Eeyyeen iimeeliin keenya djobsikebeki@gmail.com fi karaa lakkoofsaanduqa poostaa keenya 2919 as qaqqabsiifachuu dandeessu akkasumas ammoo qaamaan dhufeen mudannoo muuxannoo jaalala irratti qabu dabarfadhaa nama jaaladhu biraanan walaloodhaaniif xalayyaadhaan yaada koo gaadhaa warreen jettaniifis OBN Adaamaa yoo dhuftan anaa dhufuun sinsiman. Maarreegaa hordoftoota keenya har'a qabiyyeen keenyis hedduudha jaateef jalqabuma irratti odoo sirba isaan affeerree qophii keenyatti seenne maal jettanii Annimoona? Hedduu bareeda sirbi kunooti qophii dambalii jaalalaa karaa raadiyoo OBN isiniif darbu waliin turtii gaarii qabaadhaan ammoo affeerraa keenya kabajaati. Qophiin dambalii jaalalaa kun reefuu sirba tokkootiin eegalee kanatti aansuudhaan kan nuti qabannee jirru Annimoona. Namni gaafa nama jaallatu yookaanis ammoo warreen jaallatan irraa waa qoratu waa'ee jaalalaa dheeraa yoo ta'eyyuu waan gabaabduudhaan waa'ee jaalalaa ibsee darba. Har'a jechoota jaalalaa ibsan kan dhaggeeffattoota keenyaatiif qabannee dhiyaanneerru qabnaa jechuu barbaaddeeti. Eeyyeen kallattumaan isatti yoo dabarre hoo kunooti. Yommuu nama jaallattu bareedina isaa yookaan ammoo bareedina ishii qofaaf jettee hin jaallatiin garuu nama jireenya kee siif bareechu jaalladhu. Naannoo jireenya keetiitti jaalala uumuuf yommuu hojjettu umurii jireenya kee dheeressaa akka jirtu beeki. Alaayis Wookaa. Bareedina jechuun waan yeroo mara nama gammachiisu jechuudha. Jaalalli waan bareedaa saniif qabdu ammoo yoomiyyuu si keessaa hin bahu. John Keats. Hiriyyummaa cimaadhaaf bu'uurri inni jalqabaa wal hubachuudha. Ani Asseneeshaa. Jaalalli waan namni murteessu miti. Jaalalli miira. Eenyu jaalachuu akka qabnu osoo murteessuu dandeenye waa'een jaalalaa dhimma salphaa ta'a ture. South Park. Gaafa dhalattee bobaarmee keetii jala jirtu sana of beekuu baattullee jaalala haadhaa cimaa ta'een qabamtee turte. Biriyaan Adams. Namoota biraa dhugaadhaan jaallachuu jechuun waa'ee namoota sanii kan gara fuulduraa ta'a jettee yaadduu fi tilmaamtuu hundaa amantee fudhachuu jechuudha. Kana jechuun gama biraatiin namoota biraa ofitti fudhachuu akkasumas ammoo namummaa namoota biraatiif beekamtii kennuu jechuudha. Kaaraan keessi. Hordoftoota keenya qophiin dambalii jaalalaa ammarree akkuma itti fufetti jira. Qabiyyee qophii dambalii jaalalaa irratti har'a isiniif daballee kan jennee jirru keessaatii tokkommoo kan hafe makmaaksota jaalalaa biyyoota garagaraatti jedhaman keessaatii muraasa isaanii kan isiniif qindeessinetu jira. Bunnii fi jaalalli ho'aatti mi'aawu Itoophiyaanota. Dhukkuba jaalalaatiif gaa'ela raawwachuu caalaa qorichi biraa hin jiru. Ayirishoota. Bakka jaalalli jirutti dukkanni hin jiru. Burundii. Dhukkubni jaalalaa nama miidha garuu naman ajjeesu. Meeksikoo.
Jaalalli maraataa nama godha araboota. Jaalalli ijaan qabu jaamaadha garuu situ karaa si baasu filata. Biraazil. Kunneen mammaaksota muraasa waa'ee jaalalaa irratti biyyoota garaagaraatti dubbatamanidha. Maarree simbirattoo jaalalli maal fakkaata? Deebisaa isinumaaf dhiisaa ammallee qophiin dambalii jaalalaa karaa raadiyoo OBN simbira gahaa jiru akkatti hufitti kan inni jiru. Kanatti aansuudhaan ammoo kan nuti isin affeeruudhaaf qabannee jirru hordoftoota keenyaa walaloodha. Walaloon har'aaf qindeeffanne kunooti turtii gaarii. Naatoo jambirsa an yaada keenya rakkisa halkan abjuun na wareersa guyyaa yaadaan na gidirsa naan fudhatee tanaan kaata yaadni kan kee na hammatee tol na baata takkaa ana lafan kaa'u yookaanis gannarraan taa'u siin argadheen qabbanaa'u takkaayyuu an hogguu yaada kee keessaan ba'u siif raafamaa mar'ummaan koo akka deessuu deessee dhabde siif na dhukkubaam qaamni koo akka ilmee guftee cabde ansi yaadaa hogguu gamu siin alaa takkaa yaadee qofaan sarmu maashaalee fi miirri kan koo yaada kan keen hoogganamu argannoodhaaf dhageettiin koo qalbii kan keen abuuramu sinnaan kaata sinnaan baata sin dheebodha suma nawwa yoom naa dhuftaa yoom sargadhaa jedheen halaalaa si hawwa sin dheebodhaa makka daawaa yoo atin jirree natti dhaamota bakki kan kee natti qaawwa ataarumsaa qaama kooti atanaaf tokkichi kee hanga kuma sin jaalladhaa man dhuguma yoo atin jirree anuun jiru takkaa ormaaf garaaniru eenyummaan kee na booji'ee naan fudhatee naan naanna'e na dhagayi sin waammadha yoo atin jirree nan rakkadha yoo ati dhuftee siin dhaadadha ilaati yaa michuu koo isa lixaa yoo atin jirree yaadni qofaatti na argatee gubee waadee anaan fixa ilaamee godee koo gamaa godee koo yaa sabaa biiftu atin jirtu taanaan biiftuun addunyaadhaaf iftu takka baatee anaaf hin iftu ilaamee yaa tiruu koo lubbuu koo giddu galeessa kanan qabu garaa kootii hambaa fadhee si todeessa sin jaalladhe siinan hawwee orma keessa na qaqqabi yaa boonaa koo naaf birmadhumee rakkoo koo ati michuun koo inni kaabaa sin argadhu taanaan hogguyyuu ofittan gaabba sin jaalladhaa sin barbaada sin araada sit naaf yaada achi gamaa gara biiftuu as gamanaa gara lixa giddu galeessa kanarraa yookaanis kibbaaf baarraa kaabaa fi kibba hundarraa naaf kottumee naaf owwaadhu iddoo mararraa sin jaalladhaa ati michuu koo kan kaleessaaf boruuf jaarraa sinaa wayyaa sin jaalladhaa an ormarra sinaa wayyaa sin jaalladhaa an ormarra. Gaafam kan baate ooltu gaafam kan baate ooltu barii silaaluu ijji kiyya gaafeetu. Amartii koo faaya mormaa yaa isheen qabne yoomuu qixxee yaa ishee seentee qubattee onnee koo walakkaa lixxee qal'oo mudhiin fo'aa jirbii bareedduu ija kololaa ijaan ateen si barbaada diinqa seenee gara golaa si arguuf meeqan sardama akka nama gabaa dhaquu silaaleen yaadaan cala'aa hin danda'u waa kalaquu otoon sin argii yoon bule abjuunu naaf hin qajeelu waa'ee makee yaadaan bula hirribayyuu hin kajeelu faana keen faanaan safara ejjennaa kee faanaan guula bareeda keen qalbii dhabeensuma arguuf yaadaan duula bariihuu lafaan jarjara lafa jirtu dhufuuf jedhee ija kee bakkalcha sana ilaalee gammaduuf jedhee araaduma jaalala keen yeroo mara of darara of dhiiseensiif wabii ta'a ofirra sinna marara maqaa kee miidhagaa sanas itti of jajee meeqa waama si arguuf qalbiin utaaleen ejjennaa lafaa of saama naaf gameera jaalalli kee natti cimee oolee bulee dirmamuu natti ta'eera akka madaadhaa ulee yoon si yaadu yaada dhabeen qalbii naasuun bitintira qaamaan bakka biraa taa'us yaadaan yoomuu suma biraa ciisus boqonnaa naan kennu yaadaan gara keen qaari'a otoo waa'ee kee herreguu lafti iyyee naan bari'a natti ammaate jaalalli kee naaf gameera dadhabeera akka waan tokkoon dalagne harkaaf miila na qabeera na dhukkuba bakka hunda as jedhee beekee ni madhu kan na yaalu si qofaadha deeggarsa ormaan si madhu naaf malika yaa biloo koo miidhameera dawaa dhabee wal'aansuma keen eeggadha jaalala keen qalbii cabee miidhagduu koo gitan qabne yaa fakkaattii monaaliizaa jaalala keen na darara obbaafadhe yoo manciisaa
koottu na ilaali naatoo keen onneen nadhaanii natti siiqinaa amma dhudhungoo keetiin na wal'aanii koottuuti natti marami lubbuun kiyya haa gammaddu namummaa ko boqochiisi dadhabbiin narraa haa baddu ilkaan kan kee bisik godhii sammuu kiyya gammachiisi baallee ija kee mirmirsi qalbii kiyya taphachiisi an Simalee orman fedhu hin barbaadu tasumayyuu naaf jiraadhu yeroo maraa sabboontuu kontala hayyuu jaalala keef bitameera hoomtuu sin addaan nan baasu bubbeestee qilleensiyyuu ija kiyya sirraan kaasu naaf jiraadhu biloo kiyyaa siifan jiraadha anisi baratti tokkoomnee bullu innuuf geessi guyyaanis akkan waadaa kesiif eegu rabbi guddaan qaba ragaa hamtuun siin argatiini hangasittuu nagaa siyaasa yaatu koo si galchan galtu koo mirgisi maseenii. Walaloodhaan jechoota jaalalaa urgaan kan tartiibeffamanii simbira qaqqabaniin bohaartanii akka turtan abdii guutuu qabna. Ammas qophii dambalii jaalalaatiin qabiyyee nuti simbiraan ga'u filanne hedduutu jira. Har'a dhumuu didanii jiru qabiyyeewwan qophii dambalii jaalalaa irratti har'a nuti dhaggeeffattoota keenyaatiif dhiyeessaatii jirru. Amma immoo baacoo xiqqoo tokko qabna. Sanaa dhaggeeffannu. Eeyyan baacoon kunootii turtiin keessan waliin haa ta'uu isiniin jenna. Selaan ijoolleen amma akkumatti fuulli isiitis akkuma fuula harreetti wal fakkaata. Bar la kan caljettee na bira deemtu nagaa rabbiillee naman gaafattu ijoolleen zamanaa tuni. Muca yoo kiyyaatti ta'a Abdurroo wadaay takkaamsa muca. Abbaa guddaa anumaa bar. Ammoo akkas hin jenne amma na harkuu dhabdeetuma calli jettee kanatti kwa jecha na bira dabarta idda rabbi siin ga'e. Way abbaa guddaa dhiifama bar qalbii bakka biraa na jiraasin nagarree. Ifi nagumaa miti barisin nagarree. Nagaa. Guddadhu na abbaa guddadhu akkana laalee naamusa gaarii barachuun akkana ija diyyamoo akkamisa ammoo hoggaansi ilaalu kanaan duraas sumaan harkaa oola hidhii tanatti akkumatti isin shamarran kun waan diimtu takka rirrigattaniituma adurree dhiiga arraabdee gabbaate fakkaattanii yaatanii ija diyyamoo teetuun har'a adda lattaate maalumaa jecha gama magariisa kana dibattee baate immoo har'a mee usaa ajaa'ibni dhufe. Barabbaa guddaa dhugaadha bar jaalallee kiyya tokkootu hoggaanan hidhii tanatti diimtuu dibadhee ba'u hunda akka waan ifaan taraafiqaa diimaan ifeetti fagottiin har'a dhaabbata. Har'a immoo natti as qaceelee akkana dubbisuufiin firraa magariisa dibadhee as ba'e. Akkuma makiinaa ifaan tiraafikaa magariisni waggaa billiq jeetti wal keessa ooriitu sanitti isa duraayis galleen itti ijaarame kun irraa habanamu jetteeti waa banne. Baacoo dhaggeeffattaniin akka bohaartan waa hedduu akka raawwattan homaa shakkinu qabiyyee qophii dambalii jaalalaatiin kan isin hawwiidhaan eeggachaa jirtanii fi inni xumuraa tokkotu nu biratti hafee jira. Goleewwan arfan Oromiyaa irraatii OBN irratti qophii dambalii jaalalaa irratti nuufaa darbuu jettanii warreen karaa lakkoofsaanduqa poostaa fi karaa iimeelii keenyaa nuuf ergaa turtan keessaati kan har'aaf dabaree qabatan xalayoonni keessan kunooti. Xalayyaa dhaggeeffadhaa nu waliin turaa isiniin jenna. Ba'aan jaalalaa hedduu ulfaata hanga nuun baachuu hin dandeenye jechuunis hanga afaan kootiin haasa'uu kana miti hedduu cima kaanii fi jaalalli gammachuu madda jireenya gaarii fi boqonnaa gaarii ta'ee fi namnuu akka fedhetti akka jiraatuuf daandii saaqaa fi kan jaalalli jalaa dabdeeffamu hogguuyyuu yaadni isaa hidhamaa qalbiin isaas rarra'aa iji isaas fagoo ilaalaa waa dheebochaa akka jiraatu taasisa. Xalayaa koo dubbiidhaan hin eegale miti nagaa koos hin daganne nageenyi koo kan kabajaa. Bakkuma isin jirtanitti qopheessitootaaf dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaaf isiniif haa qaqqabuun isiniin jedha. Kana yeroo hundumaa waa'ee kee dagachuu hin dandeenye hangan ofii koo irraanfadhutti yookaanis ammoo hangan du'ee dachee kanarraa dhabamutti kan waa'een kee hogguyyuu na dhiphisu kanan al tokkoofuu natti tolee jireenya gammachuu qabu jiraadhee si irraanfachuu hin dandeenye kana waan hundumaa sirratti arge. Kana yeroo hundumaa jireenya koo keessattis si yaadachaa bu'aa bahinii yeroon sin argadhee dabarsaa ture sanas sammuu koo keessa deddeebisee kaan itti gaddaa kaan itti ammoo gammadaas kanan jireenya koo guutuu dabarsaa jiru dhala koo waan hundumaa koo kan ilmoo koo yookaanis ammoo dhala koo siin jechuun iyyuu sin ibsineef bakka ati jirtutti si haa qaqqabu ati akkamnaaf jirta nagaa keetii ani yaada kee yooman garaa kee argadhaa
yoomis Waaqayyoo laphee kee cabsee gara kootti siinaaf deebisaa jedhee Waaqa kadhachuu fi jiruu koo keessatti hangan of argu hangan of yaadu hundumaa si yaadu waa'ee keef dhiphachuurraan kan hafe nagaa kooti obbolaan kan keessa marti isaanii iyyuu nagaa isaaniiti iftuu koo atiifa jireenya kooti dhugaa jireenyi koo siin malee kan qabu si dagachuus hin danda'u ni beektaa haati ilmoo jalqabaa hangam akka jaallattu tarii hanga haadha taatutti dhugaansa sitti mul'achuu baatus waan naannoo kee irraa argituu fi waan dhageessurraa ni hubattaa jedhee yaada ifaa koo waa'ee koof kan kee kaasee dubbachuuf yerootu nan ga'u garuu ammoo dhimmuma xaleeyyaa akkan gara keetti sii barreessuuf na dirqisiiseen siif kaasa aniif abbaan kee kan nuti walitti dhufnee siin argannee fi jaalalaan osoo hin taane dirqiidhaanidha akkan isa wajjin jiraadhuuf na dirqamsiisee na butee na fudhatee gale ani garuu dirqama baradhee xumuruu waan hin qabuuf wayita sanattis maalummaa jaalalaa waan hin beekneef isa wajjin bultii godhadhee jireenyatti fufsiisuurra isa waliin adda ba'ee siin ulfa ji'a 3 qabadhee isarraa adda ba'ee maatii koo birattis siin da'ee turtii waggaa tokko ergan siin guddisuuf turee booda gara mana barnootaan gale maatiin koos ta'ee anis abbaa kee waliin akkan jiraadhuuf eeyyamamuun turre iftuu kiyya sababumaan barnoota koo xumuruu qabuu fi naman jaalladhutti heerumuu qabuuf siin maatiin koo akkasi guddisaniif isaanitti si kennee barnootatti deebi'ee barnoota koos xumuree amma kunoo bultii jaarradhee jireenya gaarii jiraachaan jira kan jireenya koo keessaa hir'ina ta'ee yeroo hundumaa na yaachisuu yoo jiraate waa'ee keeti ati ammoo erga of bartee barnootas barachuu eegaltee nuti si guddisne malee maatii kee miti haati kan kee isheedhaa jedhanii maatiin koo yeroo akkati anaan bartuuf sitti himan kun gonkumaa ta'uu hin qabu haati koo isinidhaa jettee miira gaddaan guutameen haadhummaa koo fudhachuu didde ifaa kiyya sin hubadha sin guddisne si waliin hin turre ani kanan jiraachaa ture barnootaaf jedhee magaalaa Finfinneeti ati ammoo magaalaa Gimbii turte anaan kanatti na beektu akka obboleettii kee hangafaatti akka haadha kee ta'ee gonkumaan beektu turte dhugaa qabda garuu ammoo badii kiyyaan yookaanis ammoo jibba kee miti kanan sirraa fagaadhe dirqiinatti ta'eeti malee ifaa kiyya na hubadhu haati dhallishee ati haadha koo miti yoo jetteeni hangam akka miidhamtus itti naaf yaadi yoomiyyuu sin jaalladha sirrattiin waan hedduu arge sirraa fagaadhee yaada kee irraa fagaadhee jiraachuun hedduu natti ulfaata sababaan waa'ee kee yaaduuf abbaa warraa koo fi obbolaan kee jireenya gammachuu hin qabne na waliin jiraatu kanaafuu furmaanni isaa si harkadha ifaa kiyya jaalladhee miti kanan sirraa fagaadhe dirqiitu natti dhufe kanaafuu garaa naaf laafi haadha kootii naan jedhi akka haadha keettis na laali dhiphuu keessa na baasiin siin jedha kan sirratti waan hedduu argitee maalummaa dhalaas hubatte ana haadha kee boontuu fi qaaduuti magaalaa Finfinneerraa mucaa koo iftuu jaalataatiif magaalaa Gimbiitti kan argamtuuf. Safuu yaa jaalalaa waan dubbadhuu fi waan an barreessuun beeku yaa qopheessitoota qophii dambalii jaalalaa qophii keessan YouTube irraa malee carraa argadhee biyya keessatti dambalii raadiyoon dhaggeeffadheen beeku bara 2012 fulbaana keessaa Ameerikaa Kaalgaarii irraatii maatii dubbisuuf gara Amboon dhufees maatii koolee yeroo gaarii kanaan dura dabarse caalaatti natti toleen boqonnaa koo xumuree gara Ameerikaatti deebi'e garuu yeroo kana waan maatii biratti dhiisee deemeen qaba ture innis laphee koo kan fudhattee manuma maatii keenyaa jirti laphee koo deebistee naaf hin kennine yeroon asii deebi'ee deemuu homaayyuu natti hin fakkaanne ture namattis hin dubbanne maatii koos waanan saalfadheef osoo homaayyuu hin dubbatiin calliseen deeme ergan achi ga'ee garuu waallee gochuu hin dandeenye bilbileen maatii koon burtukaaniin fuudhuun barbaadaa paaspoortii baasaa fi piroosesiinaaf eegalchiisaa jennaan haati koo hojjettuu mana kootii haadha manaan godhadha jettaa ani intala ishee bililleessin fuusisu jettee baay'ee natti aartee dubbatte ani dideema kannaaf ta'u natu beekaa waanan siniin jedhinaaf raawwadhaa jennaan bilbila narratti cufte yeroo biraa bilbilee yeroon gaafadhu immoo ati feenaan dhimma kee kottutii ragaa haadha manummaa fi abbaa manummaa guutii naan jette anis gammadeen dafee dhufuuf yeroon jedhu dhukkubni koronaa kun dhufe ergasii tureen 2013 fulbaana keessa dhufe yeroon mana seenuu intalli bareedduun tokko teessi haati koo dafteema wal baraa siifan jedhamti intala warra abbaa ebeluuti naan jette waliin sanaaf galuu dideen burtukaanoo eessa jirtii jedheen gaafadhe maatiin hundi natti kolfe namni deebiinaaf deebiseen turre aareen silaa isheenoo kushinaa keessaa isheen baasanii jedheen darbee deeme yeroon achi dhaqu garuu haati kiyya nafaana dhuftee siifan intala warra guddaati maatiitti himeen fideera qaanooftee hojjettuu mana keessaa waliin miriixxee nan qaanessiin burtukaan ishee bara kam dhiira wajjin baddee deemte na gaafattaa
naan jette. Waanan dubbadhuun dhabe. Durumayyuu gaafan intala bareedduu sana manatti arguu akka dubbiif ta'e bareera. Amma aariin mataatti ol na ba'e. Waanan godhu wallaaleen ofirra gad taa'e. Akka burtukaaniin heerumni nan beeka. Bilbilaan argachuuf bilbilan qabdu. Maatii ishee gaafachuuf ani maatii ishee hin beeku. An jaalalli kiyyaa dhimma namummaa malee dhimma hiyyummaa fi bareedinaa miti. Bara darbee yeroon dhokadhee dhaqee kutaa burtukaan bulu raadiyoo sagalee ishee ol kaastee dhaggeeffatti. Qophii dambalii jaalalaa immoo yeroo hunda ishee jala hin darbu. Gaafa qophichi darbu nyaanniyyuu yeroo nuuf hin dhiyeeffamu. Maatiinis waan beekaniif gaafa nyaanni turu dambalichatu jira moo har'a jedhanii itti baacu. Anis kunoo iddoo jirturraa akkati qophii kana dhaggeeffattu waanan beekuuf karaa qophii kanaas argachuuf dhama'aan jira. Burtee maaloo iddooma jirtuu akkuma taatu ta'eetii kottu manuman jiraani. Lammaffaa maatii biratti si dhiisee hin deemu. Dhuguma na amanii si barbaachan galaana meeqa qaxxaamuree dhufe. Ammayyuu ati laphee koo keessa jirta. Ana jaallataa kee Habtaamuu Waaqumaati. Magaalaa Amboorraa burtukaan kan mana warra Waaqumaa bultootii hojjetaa turteef bakka jirtutti. Jaalalli namoota hedduu biratti meeshaa daldalaa wayii natti fakkaata. Jechuun koos akka maqaasaa fi akka hiikasaa kabajaa dhabee kan biratti horii ta'aa, kan biratti ammoo bifaa, kan birattis qomoo namuu waanuma barbaadeen ol kaasee gabbuusee jaalalatti hiikalaatee ittiinis daldala. Garuu jaalalli akkas miti. Dhugaa gonkumaa jaalalli haalaan miti kan inni madaalamu. Jaalalli jaalalumaan madaalama. Jaalalumaanis bayee argama. Mallattoon isaas kabajaa fi jaalala. Wal danda'uudha malee walitti qoosuu jireenya walii irratti taphachuu miti. Dubbiidhaan maaf eegaltee naan jechuu dandeessu. Nagaa koos hin daganne nageenyi koo bakkuma isin jirtanitti. Warreen OBN hin dhaggeeffattaniif qophii dambalii jaalalaa qopheessitaniif isiniif haa baay'atu. Itti aansuudhaan nagaan kan Waaqayyootiiti. Nagaan koo bakkumatti jirtutti si haa qaqqabu. Tarii akka ati yaaddetti ani nama har'aa ta'ee nagaa si gaafachuu xalayaa si barreessuu yookaanis ammoo akka yaada keetti ani gonkumaa lubbuudhaan nan jiraadhaa jettee yaaddeen beektu. Yeroo hundumaa akka qophii dambalii jaalalaa dhaggeeffattu immoo yeroo waliin turretti waanan si beekuuf quban qaba. Akkati yaaddee miti. Akkati narratti daba hojjettis miti. Akka Waaqayyoof kunoo har'a ga'ee nama xalayaa si barreessee waa'ee kan kee baasee uummata addunyaatti mee akka irraa barattuufis nama si gorsitu ta'een jira. Yeroo baay'ee namni uumamumaan ni dogoggora. Jechuunis badii balleessuu danda'a. Kan kee garuu isa dogoggoraan yookaan ammoo akka tasaa namni badii balleessu hin taane itti yaaddee itti karoorsitee badii balleessuuf hogguyyuu ni tattaafatta. Gama biraatiin ammoo jaalalatti hedduu laatta. Jaalalaa haalaan sharaftee deebistee ammoo gadi buustee ol kaasta. Dhugaa hedduu nama ajaa'iba. Wayitansi waliin turetti jaalalaaf safuudhaati. Amaloota kee kana isaa takka nama takka moo waan biraas taasisuu si dandeessi waliin jiraachuu koof hedduun of ajaa'ibsiifadha. Dhugaa garuu jaalalli waa hunda na dandeessee ture. Ta'us hamman siif obsee hamman si danda'ee fi hamman jaalalaaf jedhee siif gabroome ati hubachuu hin dandeenye. Inumaayyuu anaan fuutee na sossobdee harka kee keessa erga na galfattee booddee akka barbaaddeetti baatee galuu abbaa barbaadde waliin taphachuu miira sitti dhaga'ames abbaa barbaadde waliin dabarsuu jalqabde. Ana haadha warraa kee kan kaleessa sin jaalladhaa ati waan hundumaa kootii jettee na sossobdee gara mana keetti ol na galchite. Adeemsa keessaa nama kan biraa nama tasumaa beekuu hin dandeenye natti taate. Inumaayyuu kana hundumaa dadhabee osoo siin hin jedheen guyyaa tokko guyyaa sanbata xiqqaa akka waan alarraa waan hin taane dhageessee dhufteetti mooraadhuma gaafa seentuu horii isaa fi dheekkamsaan natti dhufte. Maaltu uumamee jedhee tasgabbeessee si gaafachuuf yaalus ati durumaanuu anaan cinatti nama gaa'ilaaf sii taatu barbaaddattee sababattiin manaa na baastu yookaanis mana keerraa ni ari'attu barbaada akka turte guyyuma sana naaf ibsite. Sababa tokko malee kana balleessitee osoo hin jedheen mana koo gadi naa lakkisii naan jette. Anis egaa irra deddeebi'ee badii koo sirraa barachuuf yaalus erga naaf hin milkoofne tolee siin jedheen
huccuu kiyya qofaa qabadhee ba'e. Ati sooltee osoo hin buliin manuma ana waliin keessa jiraachaa turte keessatti dubartii gaa'ilaaf sii taatu kan qopheeffatte fiddee waliin bultii jaarratte. Inumaayyuu garagalchoo ani namoota sitti ergee hiriyoota kee si gaafachiisee maalan sitti balleessee siin jedhuus argaa isheen fedhu isheen irratti daba hojjetteetti akka isheedhaan natti hin deebisnee jettee isaa waliin iyyuu lola lammaffaa wal lolte. Anis egaa kan sitti na fide jaalala qofaa waan ta'eef waaqa jaalala uumetti harka koo qabeen imimmaaniin sirraa adda ba'e. Ooltee osoo hin buliin amalli si baratee sin dhiisneeti. Kanan irratti fidde irrattis waan biraa jalqabde. Har'a kunoo yookiin ofii keef jiraachaan jirtu yookaanis ammoo mucaa namaa kan abbaa warraan siif ta'aa jettee fiddee jiraachisaan jirtu. Lama dhabduu taatee jirta. Kan kaleessaatiin si ceepha'uuf kun hundumtuu bu'aa hojii keeti. Hanga miilli kee si baasuu fiigdee humnan qabaa jettee waan hunda keessa seentus si baasuu hin dandeenye. Kanan irraa xalayaa kana siif barreessiif inni guddaan kana hundumaa hojjettee erga siin milkoofne gara namummaatti deebi'i. Jaalala jaalalumaan biti. Kan lafa kana irratti siif kenname nama tokko waan ta'eef nama tokko waliin jiraadhu. Akkuma ana irratti eegaltee jireenya nama hedduu booressitee ofii keessa jireenya hin guunneen jooraa hin hafiiniin siin jedha. Ani immoo akka ati yaaddu osoo hin taane akka waaqni yaadetti jireenya gaarii bultoo gaarii ijaarradhee jiraachaan jira. Amma ergaa waan hundumaa dhageessee haadha warraa kootii waliin jiraachuun barbaadaa jettee nama natti ergaa jirta. Jireenya kan koo keessaa ba'i. Ani nama kan biraati. Jireenya koo hin jeeqiin. Ani kanan jiraachaa jiru abbaa warraa kan biraa waliin jechuun koos dirqama taa'ee si eeguu hin qabu. Kaleessaa sin barbaaduu narraa fagaadhuu kan jedheesuma. Har'a immoo ergan sirraa fagaadhee nama kan biraan taane ishuma kaleessaati akka waaqni jedhetti bultii jaarradhee jiraachaa waan hin jiruuf jiruu koo hin dhiphisiin nas hin jeeqiiniin sin jedha. Haadha warraa kee duraanii Baay'ee Shalamaayooti magaalaa Sallaarraa. Abbaa warraa koo duraanii Garamaa Tolasaatiif magaalaa Adaamaatti kan argamtuuf. Jaallateera jada sitti mee hasaase jaallatee zammitti jaalala naraase. Qophii dambalii jaalalaa jalqabarraatti eegaltanii haga ammaatti kanneen nu dhaggeeffachaa turtan ulfaadhaa isiniin jechaa qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeessee an obsii filee fi nimoonaa naggasaa turre. Kan gulaalee Abdusalaam Muhammedi. Torban qophii dambalii jaalalaa kan biroo qabannee dhiyaannaa warreen irratti hirmaachuu barbaadaniif akkasumas ammoo qophii dambalii jaalalaa har'aa irratti warreen yaada qabdaniif 02211000860 fi 861 fayyadamaa karaa ergaa gabaabaa 8330 ni jira. Iimeelii fi lakkoofsi saanduqa poostaa keenyaas isiniin eega. Imeeliin keenya djobsikebeki@gmail.com fi karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 2919 yoo gara keenyatti qaarsiifattan kallattumaan nu qaqqabee abbaa dabaree taatanii kanuma keessan kan dubbattan dhaggeeffachuu dandeessu. Qophii dambalii jaalalaa torbaan dhufuun hanga walitti deebinutti nagaatti isiniin jechaa qophiileen OBN irraa isiniif tamsa'an itti fufuu turtii gaarii. Dambalii jaalalaa.